Ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenyaa Soretti YouTube channel ka channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii channel kanaa ta'a waan nu daawwataa jirtaniif guddaa galatooma. Egaa akkuma beekamu nyaatni aadaa Oromoo hedduu kanneen keessaa caccabsaan isa tokkodha. Har'a akkamitti caccabsaa bifa gabaabaa ta'een akka hojjennuun isin agarsiisaa na faana tura. Tootni nu barbaachisan daakuu kubbaayyaa lama, bishaan kubbaayyaa lamaa fi soogidda fallaanaa shaahii tokko. Soogidda akka fedhii keessanii gochuu dandeessanii xiqqeessus dabalus.
yoo barbaadan akka ani muraa jiru kanatti billaan muruu dandeessanii yookaan immoo harkaan tokkoon harkaan ciruu dandeessanii akkanatti jechuudha yookaan immoo food processor keessa gootanii daakuu dandeessanii ani kabillaadhaan akkasitti muratanuun filadha. Egaa ani dhadhaa gara maankaa 5 fi barbaree maankaa tokkoof walakkaa wayin fayyadame namoonni sababa fayyaatiin dhadhaa fayyadamuu hin dandeenye zaytal zaytuun yookaan olive oil fayyadamuu dandeessan. Egaa kan hadhaaf isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Yoo viidiyoo kana jaallattan like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Waan nu daawwataa jirtanuuf guddaa galatoomaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.